Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkoon Ameen. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, nagaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan siin jedhaa. Akkam jirtu? Cubbuu keenyaa fi irraa daddarbaa keenya hundumaa nu dhiisee jaalala isaa fi dhiifama isaatiin guyyaa kanaan kan nu ga'e Waaqni abbootii keenyaa kan galatoomee fi kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Haati keenyi durboo Maariyaam yeroo hundaa jaalala isheetiin, kadhannaa isheetiin kan nu gargaartee yoonaan nu geesse kan galatoomte, kan eebbifamte nuuf haa ta'u. Mata dureen barnoota keenya har'aa irree kee ergii nu fayyisi kan jedhu ta'a. Faarsaa Daawit faarsaa 143 lakkoofsa 7 irratti qulqulluun Daawit kadhannaa godhe irratti yaa Waaqayyoo irree kee ergii nu fayyisi jedhee dubbateera. Kuni kadhannaadha. Irreen eenyu? Gara kamitti ergama? Maaliif ergama isa jedhu barnoota keenya guyyaa har'aa kanarratti wal qabsiisneetii ni barannaa jechuudha. Akkuma mata duree kanarratti ilaalletti qulqulluun Daawit mootii Israa'el isa lammaffaa ta'ee fedha Waaqayyootiin kan muudame, wanti hundumtuu kan isaafii guute, kan hir'ate, kan hin qabne, karaa jaalala Waaqayyoos ta'e karaa jaalala namootaatiin kan eebbifame, Waaqayyo kennaa adda addaatiin, kennaa garagaraatiin kan isa eebbise ta'uu kitaabni qulqulluu nutti hima jechuudha. Bara isaa keessatti Waaqayyoon gammachiiseera. Waaqayyo gatiitti gammadeef kan akka laphee koo nan argadhe jedheet isaaf dhugaa baheera jechuudha. Namni kun egaa maal isa mudateennaan yaa Waaqayyoo irree kee ergiitii nu fayyisi jedhe. Maaltu isa mudate? Mana isaa keessatti waan hundumtuu baay'eedha. Waan hundumtuu guutuudha. Guutummaa kana keessatti garuu kadhannaa isaa keessatti kan ilaallu wanti hir'ate tokko akka jirudha. Wanti hir'ate tokko kan humna isaatii ol ta'e, kan dandeettii isaatii ol ta'e rakkoon guddaan tokko ni jira jechuudha. Raajonni baay'een kadhannaa kana kadhataniiru. Sooma labsanii, subaayee lakkaa'anii yeroo baay'ee kadhataniiru. Harka kee ergi, irree kee nuuf ergi, nu fayyisis jedhanii yeroo baay'ee kadhachaatii turan. Yeroo baay'eetis immoo soomaa turanii jechuudha. Egaa irreen qulqulluun Daawit akkuma dubbate Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan ilaallatudha. Irreen Waaqayyo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e kitaabni qulqulluu dhugaa ni baha jechuudha. Egaa waqtiin amma nuti irra jirru akkuma beekamu sooma raajotaati. Raajonni sooma soomanii labsiidhaan uummanni hundumtuu bahee isaanis qophaa isaaniitti sooma soomanii ture. Soomni kun garuu waan isaan hir'ate tokko akka guutamuu fi kan kadhatanii turan. Hir'inni suni maali yoo jenne ilaalle seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1-24tti yommuu agarru dhimmi isaa gara abbaa keenya Addaam dhaqa jechuudha. Abbaan keenya Addaam Waaqayyo isa bareechee waa hunda guutee fi hafuura isaatiin jiraataa namaa ta'e akka uumeeti waa hunda kenneefii ture. Garuu ajaja Waaqayyoo osoo hin eegiin, ajaja Waaqayyoo cabsuudhaan kufaatii guddaa kufee jedha kitaabni qulqullu. Kufaatiin kun immoo Waaqayyo irraa kan isa adda baasu ture. Waaqayyo wajjin wallolee jannata keessaa kan isa ari'u ture. Muka balasaa nyaatee ajaja Waaqayyo eeguu didee ajaja yookaanis immoo gorsa diinaa dhagaheeti dogoggoree kufe.
sababa kanaan Addaam waaqarraa adda bahee jechuudha. Kun kan ta'eefi gorsa Waaqayyoo, ajaja Waaqayyoo diigee gorsa seexanaa waan fudhateef abboommii Waaqayyoo eeguudhaan jannata keessa jiraachuurraa gorsa seexanaa, gorsa diinaa dhaga'uudhaan jannataa bahuu filate. Addaam yommuu uumame nama wanta baay'ee hubachuu danda'u, hamaaf gaarii adda baasee beekuu danda'u ta'ee of danda'a ta'ee uumamee ture. Garuu sammuu isaa kanaan fayyadamee gorsa Waaqayyoo waan dideef du'a bara baraaf saaxilame. Waaqayyoo irraatii adda bahee jannatarraa ari'ame jechuudha. Sababa kanaaf jannatni cufamte, si'ool ni baname, jaalalli badee, jibbiinsi immoo babal'ate. Achii edda bahee jannataa bahee jireenya isaa gaggeesse keessatti ijoolleensaa kan isaan raawwatan yeroo jalqabaaf Abeel Qaayiniin ajjeefamuu ture. Namni gorsa Waaqayyoo hin dhageenye dhumni isaa du'adha. Kitaabni qulqulluu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 16:25 irratti, boqonnaa 14:12 irratti karaan qajeelaa namatti fakkaattu ni jirti, dhumni ishee garuu karaa du'aatii jedha. Karichi dhugaa fakkaata, karichi bareedaa fakkaata, garuu dhumni sun, dhumni karaa sanaa, ga'umsi karaa sanaa karaa du'aa ta'ee argame jechuudha. Wanti bareedu hundumtu wanta gaarii miti jechuudha. Wanti cululuqu hundumtu warqee miti akkuma jedhamu jechuudha. Kanaaf Addaamis yommuu gorsa seexanaa dhaga'u sana dhugaa isatti fakkaatee dogoggoreera jechuudha. Har'as namoonni baay'een jirra. Gorsa Waaqayyoo, abboommii Waaqayyoo gara duubaatti dhiisnee garuu immoo gorsa diinaaf gurra kan laannu, ajaja Waaqayyoo akka gowwummaatti lakkoofne, abboommii Waaqayyoof bitamuudhaaf akka yaada Waaqayyootti deddeebi'uudhaan, sagalee Waaqayyoo barachuudhaan, sagalee sanaan jiraachuun gowwummaa nutti fakkaate, gorsa diinaa dhageenyeetis immoo karaa diinni nu gorseetiin deemnee kan kufnu baay'een keenya ni jirra jechuudha. Addaam duwwaa miti kan balleesse. Garuuti akka hubannu, akka xiinxallu, hamaaf gaarii adda baasne akka barru immoo Waaqayyo sammuu yaaduu danda'u nuuf kenneera jechuudha. Egaa waqtuun kun waqtii sooma raajotaati. Raajonni kan isaan soomani Addaam sababa dogoggoreef jannata keessaa ari'amee sanyiin Addaam hundumtuu du'aan gatii garboomfameef ba'aan cubbuu isarra waan ta'eef, kanaaf ba'aa cubbuu sanarraatii bilisa nu baasuu kan danda'u Waaqayyo duwwaa waan ta'eedhaaf, humna dhala namaatii ol waan ta'eedhaaf Daawit irree kee nuuf erge, nu fayyisii kan jedhee dubbate. Boo'ichi kun kan warra kaaniitis. Isaayyaas faa baay'ee boo'aniiru, Ermiyaas faa baay'ee boo'aniiru, Daani'eel faa boo'aniiru, soomaniiru. Subaa'eetis immoo lakkaa'aniiru Daani'eel faa. Boo'icha nam tokko, boo'icha raajii tokko otoo hin taane boo'icha abbootii darban, boo'icha rakkoo kana beekan hundumaa, boo'icha addunyaa kana maraa ture jechuudha. Boo'ichi kun, iyyi kun, soomni kun kana ture. Kanaaf egaa nuti har'as soomni kun ni barbaachisa jennee kan nuti soomnu bu'uura abbootii keenya raajotarraa fudhannee waan jirruufidha. Addaam
balleessaa isaa baree gara Waaqayyootti deebi'ee akka mucummaa isaatti akka gara jireenya isaa isa durii isa qananii isa durii sana keessatti akka gara Waaqayyootti akka isa deebisuuf baay'ee barbaadee gaabbii galee ture. Aarsaas immoo dhiyeessee ture. Aarsaanis immoo sun maa inni dhiiga qaama isaarraa ba'e sana Waaqayyo fuulduratti fidee yaa Waaqayyo kunoo dhiiga kootiin dhiifama naaf godhi balleesseera jedhee gaabbii galee. Balleesseera. Macaafa Qalameexoos irratti abbaan keenyi Qalameexoos waa'ee Addaam bal'isee ni kaa'a jechuudha. Bal'iseeti ni kaa'a. Waaqayyo garuu isa ilaaleedha. Akkas isa jedhe yaa Addaam ati ajaja koo diigdee kufteetta, qaama kee, foon kee, dhiiga kee, lubbuu kee xureessiteetta. Kanaaf ati fayyuu kan dandeessu dhiiga keetiin otoo hin taane, dhiiga xureessiteen otoo hin taane, dhiiga qulqulluu ani siif kennuun dhala keerraa dhaladhee foonii fi dhiiga sanyii keerraa fudhadhee dhiiga anarraa maddeen fayyitaa. Kun garuu kan ta'u guyyaa 5 fi walakkaa keessatti dhufeetan si fayyisaa jedhee waadaa galeef. Egaa abbootiin keenya raajonni kan isaan abdii godhatanii yeroo baay'ee jiraatanii soomanii sagadanii yaa Waaqayyoo abdiin nuu kennite suni amma haa raawwatu koottuuti nu fayyisi, garbummaa keessa jirra, garbummaa seexanaa keessa jirra, isa kana garuu ofii keenya of fayyisuu waan hin dandeenyeef irreen kee nu barbaachiste samiirraatii gadi bu'iitii nu fayyisi. Waan gaarii nuti hojjennu kun hundumtu akka gaarummaatti hin lakkaa'amne jedhanii abbooliin keenya raajotni baratti bu'anii ture. Raajii Isaayyaas boqonnaa 64 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha yaa Gooftaa maaloo bantiiwwan samii baniitii bantee otoo gadi dhuftee jedha. Bantiiwwan samii bantee osoo gadi dhuftee ilaala. Yaanni isaanii qaamni tokko, qaamni humna qabu tokko, waaqni isaanii, waaqni ilmaa samiirraa akka gadi bu'u, akka nu fayyisuu danda'u amananii waan turaniif kallattiidhaan dubbachaa turan. Bantiiwwan samii baqaqsiitii kottuu diinota keenya keessaa nu baasi jedhanii. Kadhannaan kun ka warreen kaanitis immoo hundumni keenyuu akka waan xuraawaa taane qajeelummaan keenyis hundumtuu akka moofaa xuraa'inaa ni ta'ee jedha. Ilaala. Hojiin gaarii Waaqayyo keessa hin jiraanne faayidaa hin qabu. Hojiin gaarii Waaqayyoon hin qabne hin milkaa'u. Kanaaf Isaayyaas waan nuni gaariidha jennee hojjenne, hojiin qulqullummaa hojjenne hundumtuu akka moofaa xuraa'inaa ni ta'ee. Moofaan xuraa'inaa akkuma beekamu yoo dhiqamellee kan hin baane jechuudha. Kan hin qulqulloofne jechuudha. Kana qulqulleessu qaama keenya akkasiin xuraa'ee sana garuu kan dhiqee fayyisuu danda'u Waaqayyo samiirraa gadi dhufu waaqni ilmaa, waaqa ilmaa akka ta'e abbootiin keenya nu ibsaniiru jechuudha. Koottu gadi bu'iitii nu fayyisi. Koottu gadi bu'iitii nu araarsi. Wallollee mootummaa Waaqayyo irraa adda baanee ture waan ta'eedhaaf. Wallollee Waaqayyo irraa adda baanee mucummaa keenya dhabneerra waan ta'eedhaaf. Mucummaa keenya sababa dhabuu keenyaatirraan kan ka'e immoo jannata keessaatii aramneerra waan ta'eedhaaf. Kanaaf koottu nu fayyisi. Ba'aa nuti baanne sana nurraa gangalchii gatiitii bilisa nu baasii jecha kadhataniiru. Ergaa
qulqulluu Phaawulos gara saba Roomaatti boqonnaa 5 lakkoofsa 12 haga 14tti qulqulluun Phaawulos akkas jedha. haa ta'u iyyuu malee bara Addaamii kaasee haga Museetti duuni nama hundumaa irra moo'ee warruma sanyii irra daddarbaa Addaamii hin yakkiin irrallee moo'ee ture jedha. Duuni kan itti dhufe warreen cubbuu hojjetan duwwaaf miti, hundumarra ture. Namoonni hojii qulqullummaa hojjetan irree otoo hin hafiin yommuu addunyaa kanarraatii darban bakki jireenya isaanii mootummaa Waaqayyoo jannata osoo hin taane Si'oolii ture. Abrahaam faa du'aniiru, kan isaan seenani garuu jannata hin turre, Si'ool keessa turan. Daawit faa du'aniiru, carraan isaaniis jannata seenuu otoo hin taane Si'ool ture. Kanaaf abbootiin keenya kana argan dhumni isaa waan hin bareenneef isaan Waaqayyo dhufee akka isaan fayyisu, akka waadaan galameefis akka isaaniif raawwatu sana soomaa fi sagadaatiin baay'ee Waaqayyootiin kadhachaa turaniiru jechuudha. Qulqulluun Daawit faarsaa isaa faarsaa 43 lakkoofsa 3 irratti yaa Waaqayyo ifa kee fi dhugaa kee nuuf ergi, isaan na haa gaggeessanii gara gaara qulqullummaa kee fi bultoo keetti immoo na haa geessanii jedha. Ifa keef dhugaa kee nuuf ergi. Asirratti qulqulluun Daawit ifa kan jedhe gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin, Waaqayyoon ilmaan jechuudha. Ifa kee nu ergi, dhugaa keetis immoo nu ergi, isaan gara mana qulqullummaa keetti na haa geessanidha. Ifni yommuu jiraatu gufuun hin jiru, kufaatiin hin jiru gaafa ifni ifu, dogoggorri hin jiru gaafa ifni ifu. Ifa keessatti waan hunduu akka garaatti mul'ata. Daandiin keenyis immoo qajeelaa ni ta'a. Dukkana keessa garuu daandii qajeelaa sirra ta'e kan deemuu danda'u nam tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf ifa kee nu ergi, inni nuuf ibsaa. Ibsaa isaatiin fayyadamne immoo nuti daandii qajeelaa irra deemna jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo ifa isa jedhe sana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e nuuf ibsa jechuudha. Haala kanaan abbootiin keenya baay'ee ama'aniiru. Dadhabbii, kufaatii, gidiraa, waanjoo garbummaa seexana keessaa turuun isaan rakkisee waan ta'eedhaaf, duunillee namoota hundaa irratti mo'atee ture waan ta'eedhaaf, kana kan kuffisuu danda'u humni dhala namaa waan hin turreef irree kee samiirraatii gadi buusiitii nu fayyisii jedhanii baratti tsoomaa turanidha. Baratti sagadaa Waaqayyoon kadhachaa, Waaqayyoo wanta isaanitti dubbate, wanta waadaa isaaniif gale sana akka raawwatuu fi soomaaf sagadaan kadhachaa turanidha. Namni yommuu rakkatu Waaqayyotti ni iyya. Waaqayyo deebii akka deebisuufi, Waaqayyo akka isa gargaaruuf, Waaqayyo wanta hidhame sana akka hiikuufiif Waaqayyotti boo'uun ni barbaachisa jechuudha. Nuti gaafa rakkannu gara kam deemna laata? Ni tsoomna moo? Saganneeti Waaqayyoon kadhanna moo? Rakkina keessaati akka nu baasu Waaqayyootti ni boo'na moo? Qabeenya maatii keenya irratti of jajna jechuudha. Beekumsa keenyaan of jajna, dandeettiin keenyaan of jajna. Namoonni baay'een qabeenyaa fi firoottan isaanii irratti hirkatu. Garuu qabeenyis, firoonnis, namoonni kaanis immoo gargaaranii sana keessaa baasuu kan hin dandeenye dhimmoonni baay'ee guguddoo ta'an ni jiru. Isaaniin furuu kan danda'u harka Waaqayyoo duwwaadha. Har'as sooma kana kan soomnu nuti yeroo hundaa
waggaa waggaatiin ni soomna. Garuu soomni kun har'as Kiristoos dhufeeti nuuf dhalataa jennee osoo hin taane jireenya keenya keessatti wantoonni ulfaatoon baay'een jiru. Wantoonni guduunfaa ta'an, wantoonni diina ta'anii, gufuu ta'anii jireenya keenya keessatti baay'ee nu rakkisan waan jiraniif isaan keessaatii akka Waaqayyo harka isaa ergee nu baasuu danda'uu fi kadhannaa kana kan kadhannu. Cubbuun yeroo baay'ee nu miidheera, nu gufachiiseera, nu kuffiseera. Jaalala dhaabnee Waaqayyo irraa fagaanneerra. Yeroo ammaa obboleessi isaa ajjeesaatii jira. Kuni jibbinsa karaa cubbuutiin dhufedha. Cubbuun wanta akkasii nu hojjeta jechuudha. Cubbuun jaalala akka hin qabaanne nu taasisa. Waaqayyo irraa adda nu baasa. Fedha Waaqayyoo guutuurra fedha seexanaa guutuutu nu qana. Kanaaf sooma kanaan soomnee gara Waaqayyootti deebinee Waaqayyo harka dhiifama isaa akka nuu diriirsuuf, Waaqayyo harka dhiifama isaa nuu erge akka jireenya keenya keessatti fooyya'insa akka argannuuf, akka nu fayyisuuf sooma kana ni soomnaa jechuudha. Namoonni tokko tokko soomni kun akka sooma lubootaa godhanii kan lakkaa'an jiru. Kun kan keenya miti. Garuutii soomuu kan qaban luboota ta'uu qabu, nuti soomuu hin qabnu kan jedhan jiru. Kun garuu dogoggoradha. Luboota duwwaa miti, raajota duwwaa miti kan sooman. Bara sana uummanni hundumtuu Waaqayyo dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eeguu hundumtuu sooma kana irratti hirmaachaati ture, kadhachaati ture. Yaadannoof duwwaa miti kan nuti soomnu. Jireenya keenya keessatti harki Waaqayyoo dhufte akka jireenya keenya fooyyee ta'u akka argannuuf, jireenya fooyyetaa Waaqayyo wajjin araaramne akka jiraannuuf harki Waaqayyoo nu barbaachisti jechuudha. Har'as irree kee ergii nu fayyisi jechuun nurraa eegama jechuudha. Har'as ifa kee nuuf ergi dukkana keessa jirraawoo jennee gaafachuun, kadhachuun nu barbaachisa jechuudha. Yeroo ammaa dogoggora baay'ee keessa namni baay'een ni jira. Waaqayyoon namni irraanfate baay'eedha. Waaqayyoon kan dagate baay'eedha. Sagalee Waaqayyoo dhiisee sagalee seexanaa kan dhaga'u baay'eedha. Irree Waaqayyoo dhiiseeti irree isaatiin kan of jaju baay'eedha. Abboommii Waaqayyoo diigee fedha isaa raawwachuudhaaf ani yoon quufee bulee warri kaan yoo dhimma isaaniiti kan jedhu baay'eedha. Kanaaf soomni kun jaalala akka nuu fiduuf, dhiifama akka nuu fiduuf soomuun ni barbaachisaa jechuudha. Egaa soomni namni nyaataa fi dhugaatii irraa adda ba'uu duwwaa miti sooma jechuun. Sooma jechuun akka qulqulluun Yaareed dubbatetti wanta hamaa dhaga'urraa, wanta hamaa dubbachuurraa gara hamaatti deemuurraa of qusachuu jechuudha. Sooma jechuun kana. Sooma jechuun wanta hamaa hojjechuu dhiisuu fi wanta gaarii hojjechuudha. Umurii keenya keessatti wantoonni nuti soomnu baay'eedha. Hamaa dubbachuu, gara hamaa deemuu, wanta gaarii hin taane hojjechuu, kun sooma yeroo dheeraati. Amma lubbuudhaan jiraannutti soomuun barbaachisa jechuudha. Nyaataaf dhugaatii irraa garuu yeroo muraasaaf ni soomna jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya boo'icha raajotaa dhagahee
hubatee dhala keerraan si fayyisaa jedhee samiirraa dhufeeti addunyaa kana hundumaa dhalachuu isaatiin fayyiseera jechuudha. Jaalalli Waaqayyoo akkas waaqummaa isaa akka irraa fudhatame osoo hin lakkaayin samiirraa gadi bu'ee haga du'aattis immoo isa oolchee kan jedhu namni Waaqayyoon jaallatamuu irraa san ka'e. Kanaaf haala kanaan tsoomuun nu barbaachisaa. Gaafa rakkoo keenyaa gaafa cubbuudhaan kufnu akka kufaatii keenyatti hin hafneef kufnee akka hin hafneef akka harki Waaqayyoo nu kaastuuf Waaqayyoon yeroo hundaa harka kee ergii nu fayyisii jechuun nurra jiraata jechuudha.